Akkam jirtu baga nagaan gara Digital Skills Academiitti nagaadhaan dhuftanii. Yeroo ammaa kana addunyaa saffisaa gara dijitaalaatti ce'aa jirti. Namni ogummaa dijitaalaa qabu hojii argachuu qofa osoo hin taane daldala isaa guddisuu, galii dabalataa uumuu fi yeroo isaa sirnaan fayyadamuu danda'a. Garuu gaaffii guddaan eessarraa jalqabaa kan jirudha. Deebiin isaa Digital Skills Academiidha. Asirratti afaan Oromootiin haala salphaa fi ifa ta'een Artificial Intelligence fayyadamuu, Teeleebirrii sirnaa itti fayyadamuu, iimeelii banachuu fi bulchuu, YouTube banachuu fi guddisuu itti fayyadamuu, Teelegiraamii fi appilikeeshiniiwwan garaagaraa Play Store irraa akkamittiin akka buufannuu fi itti fayyadamnu, akkasumas ogummaa dijitaalaa hedduu tarkaanfii ittiin baranna. Kaayyoon keenya namni kamiyyuu bakka jiru taa'ee ogummaa dijitaalaa salphaatti akka baratuu fi jireenya isaa akka fooyyeffatu gargaarudha. Kanaaf yoo ogummaa yeroo ammaa kanatti barbaachisaa kana barachuu fi carraa dijitaalaa fayyadamuuf qophaa'aa taatan chaanalii keenya Digital Skills Academy subscribe, like, share gochuudhaan akka deeggartanidha. Mallattoo bell tuqaatii viidiyoon isaa akka isin bira ga'uudhaa fi akkasumas yaada keessan koomentii irratti nuuf qoodaa. Digital Skills Academy bakka ogummaa dijitaalaa gara mirkanaa'inaatti si geessu. Galatoomaa. Hanga viidiyoo itti aanutti walitti deebinutti nagaan nuuf tura.